بكلين والله بالله وتالله كهم مسلماتنا سنيالا ينبغون بقى في تاني سرق سيب نوبوتو بعمل سنيالا حساب إذن كيس دي مكانه ينبغون نوبوتو ما ولي نوبوتو والله بالله جنان نوبوتو وانا جاي زيني إني ولي جران كده بقى رجع مرتي راتو نوتي مرتي dimmakana asirraa kuman qabu ani yeroo halkaniin dalaga yeroo tana bakka dalagaatiin jira yeroo gargaarsaa tanillee kuman qabuan murtii akkuma nama tokkotti eega inni biyya tana dhufe biran geenye akkuma nama tokkottiin hiriyoota kiyya fuudhee saayibban kiyyaa wajjin bira dheyne yeroo bira dheynu laaqana nyaachuudhaaf ala gabbaane yeroo ala gabbaanu murtiin aaneedhaa dawwale makiinaa keessa yeroo jiru murtiin aaneedhaa dawwalee ane gargaarsa kana maaliif ifa nuun hin godhinaadhaa hawaasaa beeksifnaa jeen aneedhaan jechuun yeroo murtiin aneedhaan akkana jedhu 1,250 akkana bar firasaatu ergee fi 1,230 birriidha moo telebirriirra seene kabiraa hin agarree hogga seeneen sitti ergaa jeen sigalee okkee jeeti murtiin hayyee jee irraa cufatee nyaataaf ol seenne gisee gabbaanees murtiin itti dawwalee amma dabbaali dawwale murtiitu dabbaali dawwale maal jeen dabbaal jeen jarri kuni ije haqay muttin jirani shakkinee jirra gastii deedirratti hina infidinii jeen hanga dubbii adda baafannu sigalee dabbaale jechuu anammaan keetti dawwalee fi hanga dhiisees murtii dhabbeeka suni nanna gochuu waan an harkeenii mujjira sigalee okkee haaya tagar deebi'eetimma anneen murtii irra dawwalee riisiitii 400 fi 80 meeqa moo akkana ijati yaa'in akkatti argeechuu ta ijiti yana agarte itti fidee maaliif waan kana natti himinii jee murtiin duraan yeroo kana dabbaali deebisee dawwale gurra kiyya kanaan waan hin dhagee hin qabu saniin alatti hangana duugalatu imaam meeqani walii dawwalanii suuqa bakka waa bitan dhayne murtiinis gamas jira anis gamanaan jira waan adda addaa gatii godhaa turre wal quban qabnu saniin alatti waan kana gurra kiyyaan hin dhageenyan hangan galatoom Miyootan keenya dura maamni qoo eegis takka hoggaa murtii fi dabbalan walii dawwalan hoggaa obsimee maamni hoggaa dabbaalii fi murtii guuta walii dawwalan waan asiyaalii maal nagaa battarree hin ta'ii waan biraa bar adda nuu baasi nu qulqulleessachumaaf si bira achi deemanii haasa'an immoo akkamitti dhaga'u waltee jechuu barbaadetti gaafi bareedduudha taniin dhagee si himeen je bakka kahuutiin jiran taniin dhagee si hime adda si baase waan isaan haasa'on tana waan biraa wanni biraa antaniin gurra kiyyaan dhagee lakkii barii walii dawwalanii nutti himtee jirta si bira achi siqeetti haaseemu akkamiin si no walii dawwalanii dhiisanii irraan beekuta tana booda obboleessu okee dabbaalii fi murtii walii dawwaluu irraa ragaa kuusaa tokko hin qabdu samboodee waan ammoo gartee jaartii milishaatiif lal isin yoo natti himtanoo habiibi waan neeniif murtii walii dawwalan adda nufaaf ta'e nuti himte waan dabbaalii fi murtii walitti dawwalan ragaa ammaati ragaan ati dhiyaateef anneetii fi murtii yoo dun taane dabbaalii fi murtiiti dabbaalii fi murtii maal waliin haasaawan dhiyaateef anneetii fi murtii yoo dun taane dabbaalii fi murtiin dabbaalii dawwaleetii siin jee dubbadhe murtiin dabbaalii dawwaleetii dabbaalii maal jeen jarri kuni haqay muttiin jiranii jeen laal sigaltee gastii deetirratti hin afeerinii jeen waan hin irraa dhageechi achi booda yoo walii dawwalan anin beekuu siin jee hangana jeen Khalifo networking ke ni jira Khalifo ni jira ni sagal godda jarra furo dam aye wanti fufi reefu waan kana reefu jalqaba maani wani ma menje amma yeroo gartee murtiin dabbaalii dawwale yeroo jara kana gartee anqa adda baafannu garsee gubbatti fitin juu qofaan raa dhagee ka'ee gas boodaa wanta karraan beekuudha amma wani saka tamamen je
Ani illee gatii biraatiin tilmaamu jira. Gaafiin asitti jirtu maamme sagaleen diinii hirti miti. Gaafiin jirtu asitti. Jara keenya yoon sagalee diinii jiraatte yookaan marra bashee hoye. Maammee na dhagee. Mummuru jira Khalifa mummuru jira. Profeesar Anqasuu irraa dubbatee dubaree. Khalifa shabakaa sirreeffadhu dhagaan jirru. Profeesar itti fufa gabaabaa. Eebar akkuma ammaa isin hundinuu dhageessanitti wanni maammeen jee osoo bakka reesturaantii waliin seenin duratti akkuma mucaarraa cufetti aanneerraa cufetti dabbaalii dawwalee jara kana gartee shakkinee jirra hanqa gartee adda baafannu galsiiseetirra fidi baane booda ani hin beeku murtiilleen na biraa achi deemee anis suuqa keessaan seenee jee akkasuma imaamni onneeteetti. Hangana jechuudha. Tasan booda murtiidhaaf yoo dabbaan waliin dawwalan jara tasduuf na rakkoo miti. Tamaammeedhaa asitti irraa fixannee jechuudha. Turumbatu dabaluu deebi'eetiin jira Profeesar deebitee. Dhagaatiin jira. Laal gaaffiin hawaasaa takka bakka tanatti nafte gaaffiin hawaasaatiin gaaffiin hawaasaa takka tanatti qoya na obsa maammee kiyya sibirattiin deebisan mallee hin finne. Dabbaan taruma takkan bilbileefan. Obsa. No, isin biratti hin deebisne dubbiyan. Murtii fi dabbaaliin dubbatana. Maamme, wanni biraata si hafte. Bilbilli murtiin dabbaalii dawwale. Hammasuma jee irraa cufe moo. Waan biraatillee yeroo dheertu haasaawa moo. Aboo dabbaal jarri sun akkana gastiidee tirran fitin jeetuma qad godhee kute moo. Yeroo dheertullee waan biraatillee waan wajji haasaawan tanati. Make sure in godhatin ni qabda waan ati hin mirkaneeffatin bilbilaan waan ati hin dhagahin jechuudha. Yaa murtiin dabbaal itti deddeebisee dawwalna jalaa illee kaasuu didee naan jee makiinaa sigalee dabbalna jalaa illee kaasuu didee jee maan kaafne gurbaan kun jee aareetillee akka nama miira keessa jirutti maa gurbaan kun hin kaafne jee itti dawwalee itti deebisee. Waan hin gurra kiyya kanaan dhaggeeffadhu. Amma murtiin dhaggeeffadhu. Waan dabbaalii fi murtii waliin jaanii sitti hime. Amma murtiin akka dhuunfatti waan naan jee qabas. Hammasuma waliin jaanii cufatamu waan biraatii tanatti hin dhagahin haasawan. Amma qabxiin ati na gaafatte bakka gartee waan kana dhageesse moo hin dhageenyeeti. Achi booda waan fedhan isaa waliin haasa'uu danda'an. Bakki inni rakkis waan kanaan ifa baasa jee dhufe kanumaan. Thank you. Adda fitanne naafeti. Gam lameenuu booda dubbattan. Maammeen hin deemu, bayaan hin deemu. Gam lameenuu booda dubbattan. Oguu namicha irraa isinii kan. Boo warri as jiru kun ummata hayyuudha. Ummata waa beekuu danda'u. Ummata waa murteessuu danda'u. Yoo Khalifoon sirrii hin jiraanne kan na qabu mistiquma as keessa. Isin warri waa himatee fi warri himatamee fi warri himate. Amma nuti ragaa haaseessineef innu zimjaa usataa. Usme eenyu fakkaatti dubbiin. Bayaan maaliif bu'e? Bayaan deebisaa guutaa akka bayaanii lilli bitatee waan qabu. Ayyee maammee irraa fitattanii miti maammeen gadaa guyyaa taa'ee dhaggeeffatu bakka maammee kana isa tolchaa. Maammee kan galatoomi. Ammetti wanni isin eeganii jirti. Gaaffiillee yoo gaaffii qabaatte yoo gaaffii maammee irraa gaaffii qabaattan booda isinii deebisnee isinii gaafanna. Galatooma. Galatooma. Makiinaan hanga battanii Khalifa dhiifama. Bu'ee jira. Maal gaaf? Makiinaa keessatti dukkaana keessatti kaja'u san okkee ayyee bira kutaa harkoon qabu. Amma itti qoy booda gaafatu tabiraa hedduu jira. Okkee namnis akkuma inni gaafatu anis ragaa sadaffaa fi lammaffaa irraan galchitanii. Murtii oguu takka. Aboo ragaan Awwamata kana qamarraa Tokkoon ragaan. Tokko murtii tokko kee dubbisnee tokko ka dabbaal dubbisna obsaa. Bayaan dubbifna mayi bayaan. Daqiiqaa takka na obsaa manaan ol seena jawaalaan irra dhaamu jira. Ayyee ol seen. Ayyee ni obsina rakkoon qabu.
obsa galatomi alhamdulillah nuti nama islamati huruful qasami jira garte rabbi wanni itti kakadhaje wallahi wa billahi wa tallahi da tan garte hanqanina marrente sana barsati nuti islama hakun tana ol dabarte takalle Kanin facaasina bigil marre tanirra wallahi billahi tallahi jannah. tana Abu akkasitti namni kakatuun jiru san deemaa masgiida dhaqaayoona kakoo kasii barbaadan. Way. Wallahi billahi tallahi jannaan ina wallahi fadhiru. sigala yo isan maqaa rabbiiti kakachu jechu wallahi billahi laali wallahi billahi wa tallahi jechuuni maqaa rabbiiti kakachu jechu Aba wani mana kana reessa hamturu muslimaati waaqeffata keessaan jiru. Wallahi inni keessi haasoo fitaa wal jala tafa. aye Akkas fajirii kee wal jala fita. Okay, bayano qophoofte. aye Aya, waan waliin jechaa turre guutuu dhageeffattee jara lamaan kana dubbii gartee waa'ee haadha manaatii fi waa'ee ilmaanii isa irra wal qabanii wal himatanii harkaa wal qaban waa'ee horiidhaa oduu hin taane waan horiidhaa lammaffaadha. Tan horii akkatti dubbannee teeknikaan adda baafnu hedduu jira. Teeknika fayyadamnee adda baafna tan horiidhaa. Tan amma gartee waa'ee jecha cubbuu namarra kaa'uu fi walirra kaa'uu kana adda baafachuudhaaf si barbaanna. Yeroo sanatti dabbaal bira jirta. Yeroo dabbaal rifeensa cirachaa jiru ati bira jirta yeroo murtiin itti bilbilu maal waliin jaan kaja'u ragaa adda nu baafta saniif si barbaanne akkuma ragaa obboleessi keenya kakatee eegaletti bayaan kakuudhaan waan dhageesse waan gurra keetii qabdu kakuudhaan nu eegale akka kakuu islaamaatiin nu eegale nuufi muutii qabannee jirra. Galatoomi Kaliifoo. Yeroo sani dabbaala achiin dura waliin hin turre naa fi inni qacarraa yeroo sani mana rifeensatti walitti dhufne osoo rifeensa cirachaa jirruutu irratti bilbile nama sadiin achi keessa jirru nuti anaa fi isaa Dura kakuun eegale dura kakuun naa eegale dura kakuun naa eegale kakuun naa eegale. Eewa. maal jee kakad Wallaahi billaahi tallaahi waan hin dhagee malee waan biraan himu jettee mana eegalte. wallahi billahi waan hin dhagee malee waan biraan dubbadhu ما خليفة قلت لك جبرو سي جبرو dhageessanii Itti dabree. اوكي بيان كي قلت لك انا جفدو وان قرتي جزي دبالي في مرتقوتون وليت دولا دقي دبچو يرا والله بالله وتالله وان قرق يان دقي خربين التنقافتون اسني دبتا وان جو سنين ويقل ما انت بروفيسور اسمي وانين يرو مرتي في دبال ولتي دولا ani gartee waan kana keessatti loogii takkan qabu namni gartee irra goree kana deeggaree kana achi qabu qabu waniin gurra kiyyaan dhagaheen dubbadhaa wallaahi billaahi watallaahi waan gurra kiyya waan rabbiin itti nagaafatu waniin gurra kiyyaan dhagaheen dubbadhaa waan jiru saniin nu eegale. Kaliifoo kiyya maali Profeesar Usme wallahi yeroo san waliin jira yeroo murtiin itti bilbilu ammaasi jarri lachuutuu naaf tokko dabbaal saahiba kiyyaa jee murtiirra kijiban kaaye naafi dabbaal waliin hin turre bakka bulleeti yeroo sani aruuza tokkos deemuudhaaf mana rifeensaa sanii walitti dhufu. Bayaanoo kiyya laal namaan an jaaladu namaan an kabaju keessaati nama tokko akka hawaasa nama ammas dhaggeeffatu viidiyoo kana waraabbatee kana miidiyaa irra qooduu deemuufillee manguddoon cubbuu keessa yaatee akka nuun hin jenne gamlachuu ija bitaa ija mirgaatiin laallee dubbachaa jirra waan ta'eef akkuma maammeen wallaahi billaahi tallaahi waan hin dhagee malee waan biraa jara lameen jittutti hin dubbadhu jeessanitti ani bayaan wallaahi billaahi tallaahi waan hin dhagee malee waan biraan dubbadhu yennaan achi booda sirraa banamte kulfii ni haasoo achi booda. Wallahi billahi jarri lachuu naaf tokko waan dhagee malee isaan jidduutti hin dubbaddoon adagee Kaliifoo. Ayyee. Mana rifeensaa keessa jirra. Bayaan nuguuti. Aboon dhaggeeffadhaa kaa gamaa nu yaaman olii naa Profeesar maaliin yeroo kuma takka nama yaamuun. Bayaan kakuu guuti kaadeeroo manguddoodhaan nuti nun lolin amma akka manguddoo sitti bannaa loluun hin jiru kakuu guuti. Maal wallahi billahi tallaahi tanii achi ni jirti. Oofigaa akkasitti hin jenne bara wallahi. Akkasin oofi kun wayyaa amma guuttanne. warri ragaa dhuftan yeroo murtiin dabbaal irratti bilbilu waliin jira. Maal taatan? Obsi ayyee obsitti dhiisi. Yeroo murtiin itti bilbilu dabbaalii waliin jira. Nama sadii mana rifeensaa san keessa waliin jirra.
irra bilbileeti kopha jirtamoo namaa waliin jirtaa jeeni dabbaaliin viidiyoon itti bilbilisanu aboo mana rifeensaa tokkoon ammaa ol seene kophumaan jiraa jeen akkasitti walitti haasawanii dubbiin edaa suni jarri sheeringi waliin qabaa jee walitti haasawanii even nuun turree wachi duratti bilbilaa ture murtiin adda bahan yeroo walitti haasawanii adda bahan san ati haasoo isaaniirraa maal dhageesse? haasoo isaaniirraa waliin dhagaye jarattiin sheeringi adda maali sheeringi walitti fudhatanii wanni edaa suni sobaa wanti tiktok eetirran fidinii jeen hanganuma dhageesse? Ankanii nan dhagaye ijoolleen milisha ijoolleen sunis ijoolleen maali isaa jaartii isaa juun dhagayu ijoolleen sunillee ijoollee isaatii miti isaa juu dhagaye oggaa murtii guuta dabbaali dawwalee ijoolleen san ijoollee isaatii miti ji'u gurra kiyyaaniin dhagee rabbiin naan gaafata wallaahi billaahi watallaa jime wallaahi billaahi tollaahi dhagaye ayyee ammoo jaartii milishaatii hin dhageenyan maaliif qalbii dhaanqas dhageenyaaniin koflee gurbaa biraa ol ka'e ayyee Khalifo ni jirta? Eenin jira hawaasa soko baadiyyaa nama kumshanii dhibba takkaa jira soko baadiyyaan jira Professor Usme, ancal sanati yeroo warri murtii bira jirtanii sobsa no ancal sanati Atragallee miti dhaabbatu jiraan amma Qarqaree butakka siifalina. nam tokkon duffadho laal warri ammas jiru kun sooshaal miidiyaa irra waliin jiru kun wallaahi billaahi narra fooloos qabanii narra beekumsaas qaban arra anaatu isin jidduu jira hogguunan isin jidduu jiru guyyaa boro yoona namaa wajji wallolees akkanuma afaan keessa na dhoytanii na ussiistanii haqa jiru nu jidduu dubbatan arra naa isin jidduu jira obsa usa ragaa sadaffaa Mee Damiin Khalifaa calcal saalamaa jechuuf dhufe ragaadha moo akkami maqaan isaa keessatti hin dhaabne maaliif dhufe? Waan akkanaan ayyaminaa nama karaa deemaa akkamatti qaxxaamuraan seenu namni gaadis taa'u akkamatti useetuma dhufeetuma kuus nuti manguddoodha amma qabrii malee umaanuu namni abbootii ilmaanii Abshir turbada haqa ijoollee teenya lamaanii tanaa cubbuudhaan manatti hin gallu namni guddaa manguddoon akkin jettu waa isin barsiisa namni dubbiin rakkitu dubbii dhaddachatti manguddoodhaa jedhan nama dubbii nama lama jidduu jiru kan himatu himatee caljee boonee ta'a kan himatamu himatamee boonee usee ta'a si galee miti kan yakkina bira galaa ibshakke caljee waan birraa itti yakkamu qopheeffatee usee ta'a kan rakkatu manguddoodha nuti amma rakkoo ajaa'ibaa keessa jirra dhugaa rabbii eessumaan dubbiin nurraa fala harkatti laata wayii haqarraa meeyne kaja'u if eeggachaa dubbanna laal nama dubbiin as keessatti laallanne hin dubbisnu hin barbaannu hoggu dubbiin isin dabbaalii fi murtii'u obsiisine tattaa'u jira nama dubbiin hin laallanne hangane fi carraa isinii kanninu usaata ta'a naaf Professor Usme ummata gartee xarafa sooshaal miidiyaa deddeemuu irraa harkaa isin qabaa miti usaata ta'a haaya Professor Usme amma sibiratti hin deebi'e carraan ragaa sadaffaa eenyu ragaan sadaffaa eenyu Dabbaal nama yeroo sani bayaan malee sibira jiru kabiraan jira? Ragaa sadaffaa mana rifeensaa keessa turre namni na dhiyaatu kallattiin haa ta'u sana wajjin dhagee bayaan qofaa nama biraa ragaa dhagee yaamuu hin danda'u. Bayaan wajjin turre. Haaya dabbaal murtii deebi. Dhagaa ofii dhaguu dhabuu malanii jedhamatti jiran. haasawan dhageenya malee Mana keessa nama shammoojaa wajjin jirraa hubarra guutuudha. Okay, ayyee. Obsi bayaanii fi murtiin usaawuli bayaanii fi dabbaal jechuun murtii namni biraa nama biraa. Absalaam Fadhiisolnaa fida Absalaam eenyuti maqaan TikTok isaa maammeen gaafadha. Yookaan immoo mucaa jimmaa san maqaan isaa eenyu yoo dandeessan obboleeyyan kiyya akka rabbii beekutti waan tokko qofa naa godha yoo dandeessan yoo rabbii illee sodaattan yoo wanni Siifin goonu waan dubbiin jettu goona malee irraa loogii malee akka goonu ramoo yoo feetan please turumbadu dubbii kanarraa naa qaba please rabbumaa jaate wayiifin isiniin jee dubbiin ifa bahaa dhuftee jirti nama lama fa biraattu na bira jira yaa turumbadu wayiifi siin jee rabbiin si qabee taa'e ayyaan gammaa wallaahi waan turumbadu rabbiin si qabee taa'e amma dubbiin deebi'an rakkoon qabu. Beeksisa kaayyee gadi bu'aa wannan bu'aa keessaan bu'aa kana dhageeffadha waan tokko. Irra toomee turumbadu obboleessa kiyya maaliifin siin jee dhimmi kun dhimma hawaasni Itoophiyaa murtii 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 kanaa Ayyee murtii mateemi turumbadu irraa uggura. Gadi bu'aa dhageeffadha waan isinii dhaama. Abdoo Saalaa namni Oromoo gosaa fi kutaa fi gandaa waliin fite walakka Abdoo Saalaa kana. Namni amma murtii guuta maallaqa kafalee fi fides Abdoo Saalaati. Yeroo biraa dubbanne namni hattuu jeetti qabatee hattu.
eenyu Khaliifoo eenyu narraa turumbaduu kiyya tasanii yeroo biraa dubbannaa dubbisuutu hin jiru nutuuyi. waan adda jarra dubbachuun barbaachifne dubbachuun hin barbaachisu. Adda jarratti murtii ragaan biraa. Ragaasan qofa immoo inni feenu urgaa dhaabbadhu takka ragaasan qofa. Adda isin galchina dowwoore har'a namni as jala jiru kun inni ilaal. Wanni dubbachaa jirru kun isin jidduu lameen osoo hin taane akka dhaloonni boru namatti addaan qabu. Wayii barattanii deemtanii. Waa barsiisaa jirra. Akka dhaloonni borutti nama addaan qabu. Siigalee ragaa heerarra yaa jirra. Murtii namni biraa turumbatuun gabbu'ee jira. Nama naa galchituun si ma dhagaye. Abdii eenyu maqaan isaa beektanii mucaa aboo naa barreessi yoo koo tiktookii isaa argin hin beeka. Abdii eenyudha? Abdii ni beektaa naa himi maqaan isaa. Abdii Nafsoo lakkoofsa dhibba tokko barreessi. Usmee dalagaan tun ta'e dibee xiqa. Badhaasa mana gaanu baan guutiin nama gartee barbaannu saniitu bakka dhabaa. Namni abdii nafsoo jedhamu haa murtii guutuu jiru. Namni abdii nafsoo jedhamu nu dhiyaadhu please galatoom. Please yoo jala jiraanne dawwalaate jala kootu jaanka. Yoo jala jiraate moo namni kana huntur salagaata garre. Injiru jala. Khalifa amma jara ragaa biraa dabalata barbaadanii. Jechuun ragaa biraa wanni dabalata barbaannee fi abdii nafsoo haa murtii bira jiru. Wanti eenyu bayaan waan dubbatee qaba wanni dubbatee waan gartee gizee murtiin dabbaaliin jiru gurra isaatiin dhageeta dubbatee qaba. Maammeen gizee gartee dabbaalitti wanni dawwalu. Maammee boos hoggaa gartee murtiin hogguu dawwalu waan dubbatee waan hin dhagahin haa gartee bayaan dhagaheetu jira waan san gartee ragaa biraa irra barbaannaa jechuu murtii guutoo haa wanta godhatu. Okay, bayaan namni mee Khalifa salaatu fufee hojii abarra mana ragaa yoo itti Ani barnaa fi Usmeeni dubbii gamaa gamana walii qabnaa waliin haasa'u jirra. Laal amma ragaa nama lamaa fudhanne. Siigalee miti as keessatti illee gaaffii hawaasaa hedduu ka'aa ture. Ragaa duraa san irratti tokko hoteela keessa jechaa ture, tokko makiinaa keessa jechaa ture. Bakki kunillee ifan waa ta'u wanni jedhu komentiin keessaanis gubbaanis dhibbaatamiin ni dhufu jirti. Waa hedduu gana adda baafanna. Hin yaa sirri amma asumarrattu maammeen waan. Okay. Nuti ija qabna gurra qabna yoo nii fi akka isin beeytanitti illee beeku baanne yoo rabbii keenya biraan taate nama addaan qabuudhaaf as jirra. Mee naa obsaa ergaan karaa adda addaatiin dhufu jirti. Mee ragaan sadaffaa obboleessaa abdii waan ni kayyattan kana nu Aboo maqaan kee eenyu maqaan isaa eenyu woo kan inni isaa? Abdi Nafsoo fi Abdusalaam nama sadiin turre bakkee nuti turre bakkee itti haasofne kun namoota sadiin na bira jiran siin jee. Ammallee kontaakti isaanii qabdu. Wanni ittiin dawwaliin naan jiruutti hin jiru absaa. Akkuma nuti si dhageenyutti muyitoo son goone dawwalii si barbaannaa bika kanaa kootu jiru osoo si dhageenyu. Okay. Saan salaata ura kun qabu ifaade. Hayyee abdii nafsoo nuuf fida. Itti haa dawwaluuf osuma dhageenyu nuti hin godhin. Har'a muuti godhu hin dhabu. Khalifa. Yoo bayyuu. Ragaa dhufu laal hoggaa dabbaal irratti bilbilee dabbaal kopha jirtamoo nama keessa jirtaa Bayaan fitattee. Bayaan fitattee. Bayaan dan. Sannitti beeka galatu. bakka san ka haasawa yeroo hedduu bilbilaa tureef isin adda baasu ji'a. Atu aanqaa. Abdusalaam kootu mee ubbata yoo azala jiraattu hojjeen mee mutu warra dhaasuun Abdusalaam. Salaam alaikum. Ni raftee? Silaagista ayyee yoo rafte silaa tiktook irratti waan akka dubbii kaleessan dubbataa jirra. Ifa maa wajjin mana badhaasaa silaanii dhuftee butaa dhageen please. Laki dubbuma ijoollee kaleessa walitti dubbachaa turre san gizeen isin bira taa'ee bilbiluuf sana guma dhageessisan gartee. Sanuma akka dubbattu yoo rafu yoo si barbaannaa umajiinati. Awwaasa kubaanaa dubbatu dhageenya sirkubaan.
Ijoollee maal jettee dalabaas Badhaasaa namni nu buusin gaa. Akkiin jee kaleessa hoggaan dabbaalii dawwalu isin bira taa'eetu man dawwaleef himi. murtii Oguma murtii na akkasitti gabbaanee laal murtii nu yaami murtii isa nu yaami isa nu yaami laali if darariiti tara if dararii nu hojjee gastumarra ol dhufta anuu shoosti godhutti jira kunoye if dararii nu hojjee jeen badhaasaa kajo yoo ana jala yoo dhuftee wachiin anuu laayif irra jira fida ay Abdusalaam jaeega Abdusalaam aye oguu dhuftee takka takka barreessiteetu moo dergi taqottu Hayyee amma isaran nuuf yaa. yoo kana sheeritti godhe anu Isa booda kabiraa barbaanna. nagaan lamallee ni gaa sila anuu dubbisne urgaa dhaabbadhu akka dubbiin gootu